Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota hiddaatuuf akka nagaa fayyaa qabdu nagaa koodha. Arraantan aappii ajaa'ibaa takkaan isin qabadhee dhufe aappii bareedaadha. Aappii bilaashaa warreen zeenii qabdanii fi warreen jawwii qabdan baga gammaddan. Zeeniidhaa fi jawwii warri qabdan baga gammaddanii baay'ee takka bareedaadha. Osoonii fi anjiruu osoonii fi aappichi bilaashaa jiruu birree itti naquu waan tokko waan isin fayyadu hin qabu. Kallattiidhaan nafaana bu'uudhaan kallattiidhaan fayyadama. Birree waan tokko ittiin guuttanii bilaasha fayyadamtuu birree keessan akka fudhattanii yookaan immoo biyyumatti ergachuu qofa waan tokkoyyuu rasiida bittanii daataa hidhuus hin barbaachisu. Aappiin inni kun faan waan akka gartee nama waa'ee faamina keessaa qabu dalaga baay'ee takka bareedaadha. Kallattiidhaan aappiin tanaan duraan dalagaa ture karaa akkaan isin garsiiseen alatti itti fayyadamaa turtanii aappiin hin dalaguu jettanii dubbachaa jirtanii akkaan isiniin jee kallattiidhaan hanga xumuratti na wajjin tura. Aappii akkeen akka xariiqaan isin garsiise malee karaa biraa deemtanii aappiin hin dalaguu jechaa jirtan. Aappiin akka ajaa'iba dalaga akkeen isiniin jee nafaana bu'aadhaati kallattiidhaan hanga xumuran nafaana bu'aadhaati ilaala. Kanaaf ammaan tana aappii isa keessa harkattu pilaastoora keessa galtanii harkattu. Pilaastoora keessa waliin gallee laalla. Nafaana bu'a. Aappii as dhuftanii exituunel kajuu kana. Exituunel liif kajuu kana irra gadhooyita. As dhuftee an aappii tana duraan gabbuufadhe waan ta'eef isin gabbuufattan. Open jetiin seenaa nafaana bu'a. Aappichi username fi password si gaafata. Aappichi username fi password si gaafata. Password fi username akkaan isiniin jeetti kanumaan isiniin jeetti galfattan. Aappiin akka ajaa'iba bareechee dalaga akka ajaa'ibatti osoo waan takka illee hin qaqqabne YouTube, Facebook, TikTok waan hunda akka barbaachise dalaga. Username asiin dhuftee 0 goota. Password isa akkasuma dhuftee 0 goota. Kanaan booda log in goota. Ni gartan jeetii yaada. Log in goota. Akkana isinii fida save jedha. Save kanarra save goota. Akka kanaatti isinii dhufa aappiin as dhufteeti gama gubbaa kanarratti gadhooyita. Kana isinii fida honoola. Hundaa siif fida. Exituunel siif Jarmanii kajuu kanaa fi hundinuu dalaga. Asumaan Jarmanii laaltee Jarmanuma tokko irratti gadhooyita. Jarman irra gadhooyita. Jala kanaanis asirra dhooyita. Warra zeenii qabdaniis zeenii asirratti irra guuttattu. Jee kaasaa zeen firii ol eeriyaa 100% kajuu kana gartee isa ashaangullitti raa'itii qabu kana isa kanarra gadhaawattu. Isa kanarra gadhaawattu zeenii asirratti isin dalaga. Warri zeenii qabdanii jechuudha. Warri immoo jawwii qabdan jawwiidhaa fi zeenii qofa dalaga inni kun. Jawwii fi zeenii qofa dalaga. Abdeetii qofa ni gootan. Abdeetii ani daataan kiyya fi abdeetii godha. Abdeetii yoonii fi ififsanii godhuu dhiise. Isin abdeetii godhuun dagatina garuu. Abdeetii isin gaafata. Abdeetii isin gaafataa kun ola gubbaa sanarra abdeetiin jirti. Abdeetii qofa godhuun dagatina. Kanaan booda asirra gadhooyitee jawwiidhaas asirratti itti fayyadamta. Asirra fayyadamtaa jechuudha. Kaasaa STC jawwii firii all area kajuu parsantaa 100 kajuu kana asirra jawwiin isinii dalagaa jechuudha. Akka ajaa'ibatti isinii dalaga jawwiin asirra gadhooytu. Jawwiin akka ajaa'ibatti dalagaa. Hanga xumuratti appilikeeshinaan isin garsiisu. Hanga xumuratti yooniif nafaana buutanii ilaaltan waan tokkollee akka ajaa'iba isinii dalaga. Yooniif immoo aappichuma kallattumaan akka gartanii dhayxanii gabbuufattanii ilaaltan hanga xumura na wajjin hin laalle waan ta'eef isiniif dalaguu dhiisuun mala. Kanaaf dhuftee isa ooftee kana on goota. On goota. Shoof kallattumaan dalaguu jalqabaa jechuudha. Kallattumaan isinii dalaga.
Anama sawaan keessa qaba jawwee keessaan qabu. Akka ajaa'ibatti isinii dalagaa yoo niif isinii dalaguu baate naaf barreessaa komentii jalatti akka ajaa'ibatti dalaga. Isinirraa gammaduu ta'isanii akka ajaa'ibatti dalaga. Asuma YouTube keenyaas subscribe share like godhuu hin dagatinaadha. Barumsa adda addaatiin isinii dabarsa. Nu faana bu'aan isiniin jaa hayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.